जाती ना ये तारा तुम ना वही सीनो About it. Said मार को चल Said मार को चल ना मार का जिरतानी साइडोन जिम बट वल्ले बच्चे का तो कौन थे gitu मार का जिरतानी debaw gini mo jajal ta kana di ibsina jimi shi gode yachira asha marka kuma rufto ta ka bijamto tanan itu askare jira tergamta jirri jirtu an zira da ka kiye gada tawaki karqam kuma rajistani lipsi nat era te koshi haliji na tu balisi na kasi akam jirtu naga kisani nusra naga kiye gada tawaki kuma rajistani yo maramo wan bait kuma jaibida kan sedu ayyuu jim gure kana ijolen baay'ee nuta baay'ee jechuudha bagada badde ana qabatu jaarti garu leesh dibadaba yeroo hamma kuni wini amara nuna malalu nargisa said wallahi nargita gin bagada badde nargita mo jolle ke nargita nargita maal dibadaba si ishinille yaw kuni hakuma prank di fakata male manamni omiyu tanan nama rukutu jichudha nama hinau gin yeroo tokko ko injiramti hakuma qalbi jitti male wan baay'ee miidhesi yookiin immoo dabadabille miti akkuma argitan viidiyoo irratti jichudha akkasin jira nargita firdi beetitti sidhaamu baannaan nargita tiisisu baannaan injiramti yeroo tokko wal dhabuunis maal jechuun jaarti kee waliin boolla seenaa barbaadan ishii boolla guddicha keessa seenaa adna akkasii egaa ayyuun sirnuu keessa dabartee jechuudha yoo akkuma beekamu amman gara harmee bira deemashu maal jetti yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi waan badaa jetti ishiin illee yoo dhageessan ta'e isheen dullattidha ishiin haadha ijoollee lama guddistuudha keessatti nama jabduudha isheen ayyuun immoo dheengaddi dhuftee ishee dura jalqabaa kabajuu qabdi malee akkasitti kana kabajuu qabdi malee haadha manaa duraati waan taateef yoo wajjin jiraachuu barbaadan wajjuma wal kabajanii wajjin jiraatu malee dullatti isheen kana jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf mijajoonis waan amaa waan akkanaa kana dubbachuun gaarii miti beektanii isinii galee anna akkasiin jechuun jaaladha gin beektanii wanta akkanaa kana eenyumtuyyuu hin jaalatu jechuudha eenyumtuyyuu dhugaa dubbachuu ishiin haadha manaa ka duraati osuma ta'ee osuma biraankitii yoo ta'e akkas jechuu hin qabdu jechuudha ishiin maaliifi ishiitu akka ni haadha manaa dura kabajuu qabdi ishiin lammatatti dhufte waan taateef akka seeraattis ta'e akka maalittis ta'u ishiin kabajuu qabdi gin kabajuun dirqama isheen dullatti kan hin bareedne kan malishee yoo hin taane akkasiin jedhamu dhugaa dubbachuu fi ishiin nama sumeyan nama gaarii fakkaatti ingidihi ani akka miidiyaa irratti beekutti nama gaariidha so waan akkasiiti hordoftoonni kiyyaa ingidihi ayyuun immoo akkuma dabaddabamutu jirti jechuudha afaan arraba badurra garaa baduu wayyaa afaan badurra garaa baduu wayyaa jedhama miti arraba akkana ishiidha olii kabajuu qabdi akkana jechuun hin qabdu sirwaa dhugaa dubbachuu kanaaf ayyuun ni balleessitee dhiifama gaafachuu qabdi hunda'uun hin dabaddamne iyyuu xiqquma roofe na akkasii waa'ee tidaarii namaa keessa riyaasa'uun yookiin immoo galuun gaarii miti inni isaanumatu miidiyaa irra fide waa isheen balleessanii qabdi moo hin qabduudha
akkasumas immoo jechi ko sirrii moo sirrii mitiire osoo waan eenyu ta'e fidanii jechuudha kan fidatanii nutillee raasa'uu qabna nutillee waan isaan dogongoraan itti himuu qabna jechuudha. Khalaas. Nakasi so Ayyuu fi Sumiyaan immoo akkuma jaalalaan jiraachuu qabu malee akkan wal inaafaa Ayyuun inaafaa qabdi. Sumiyaan oduu akka isheetitti inaafaa qabaatte oh my god in istiyyuu danda'u bakkuma jirtutti dhadhaa ajjeestiyyuu. Nakasi garuu Sumiyaan waa hundumaayyuu bartee waa hundumaayyuu ni beekti. Yaa ishiin inaafas qabaattu gin akkas afaash keessa waan badaan ba'ee hin beeku jechuudha. Akkuma argitan dhaggeeffattoota kanaadha. Ingitii wanti jiru so ani immoo akka yaada kiyyaatti maal qooduuf hin barbaada yookiin immoo ani Ayyuun yeroo baay'ee ishee inni injeeqxii innaaf natti fakkaata. Gin osoo jaalalaan yookiin immoo jaalalaan gaafa jedhu immoo kabajjee mana lammaffaa taatee jirti. Ta'us immoo ishii kabajuu qabdi. Ammanaa kan dura mana jirtu san kabajuu qabdi mitiire akka seeraatti jechuudha. Kanaaf ishiin kabajjee jaalalaan akka obbolummaa akka qotisummaatti wajjin jiraachuu qabdi malee arrab dheerachuu hin qabdu. Mitiire ndee ana akka kiyyaatti akka yaada kiyyaatti jechuudha waan akkana kanarratti. Ayyuun waan badaa waan jettee dabadabamte malee narrukutu yeroo ammaa kanatti dhugaadha gin dubartii rukutuun sirrii miti seerrillee ni yommuu akkasumarree dhorkadha akka durii san tumamuun hin jiru beektanii maal seetan namicha wayititu araba fuudheeti arabichi kuqqaa viidiyoo sanaan hojjedha dhugaa dubbachuufi arabni kuni laala Itoophiyaan kuni araba fuudhee jechuudha. Achi inni achumatti guddatee isheenillee biyya Misiritti fakkaatti. Ishii fuudhee Itoophiyaatti hin galle. Gaafa Itoophiyaatti hin galuu haadha daa'imaa taatee ijoollee godhattee gaafa ijoollee godhattee maal jettu silaa hin beektu dhiira Itoophiyaa namni maxaxxii dhugu keessattuu tasfaan qabu. Musliima illee ishiin innis akkasumatti fakkaatee maxaxxii dhuga jette ishiin gin bakka wal dadhaban na dadhabsiisee naatumaa maalummaa immoo waan akkana hafee jira. Naam miidiyaa irratti dhiyaattee waan akkasii dubbatattee ani nama tokko Itoophiyaa keessaa hin qabu inni maatii isaa qabaa Itoophiyaa keessee ani maal ijoollee baay'een immoo maal gochi dhuftee asitti heerumte maal gocha zeeginatii kedheestee isinoo maal gocha zeeginatii keessaniistanii gara adiitti deemnu bakka carraadha kun carraa biddeenati jechuudha. Carraan nama tokkoof qofa miti nama miliyoona meeqafi so gin yaa ta'uti bakka walitti erga dhufaniin booda akka duraan jaalalaa walitti dhufanitti jaalalumaan jiraachuu qabu malee inni har'aa ga'ee gaafa ishee tumee maal jedhu isheenillee baay'ee tokko mbuusi dhugaa dubbachuu baay'ee tokko naasaasan ta'e so akkanatti na tumee akkanatti maal godhee ani ijoollee naa kennee an deema jennaan na didee jettee ilaala dhugaa dubbachuu ijoollee naa kennee an deema jennaan na didee nama nasaasantu akkuma ni beektu miire dhiironni Itoophiyaa kun akka Araboota yookiin immoo akka aduu kanaatti fiqirii injiru ni beektu hundi keessanuu Itoophiyaa waliin beektu jechuudha. Gin isheen bakka isarraa addanan ba'a ijoolleetii fudhadhee jetti. Inni immoo ijoolleettiin kennuu akkuma ishii faadeemtu jedha. Ishiin immoo garaa dhalaati waan taateef haadha ijoolleetiin ijoollee ishii san biraa gattee deemu ani asitti illee ijoolleetii biratti dhuunaa wayya malee ijoolleetii dhiisee biraan deemu gin ijoolleetii namoonni fudhadhe nan deemaa jetti. Sinmee maal jettu dhugaa dubbachuuf baay'ee kana azaazantee ilaalee jechuudha. Naawwan akkasiitii dhugaa በጣም ታዛዝናለች የአማርኛ ትንሽ ታውቃለች ትወራለች አረብ መስለኝ አረብ ናት ግን እሱ እንስ አረቡማ
anis beektanii asaasaanii san dhaggeeffadheen gara Amaariffaatti jiru dhaqee sorry nama akkasiiti nama akkasiin jedha maalta warri dhiiratis osoo akka warra aduu akka warra China akka warra adii taatanii jaalala waliif kennitanii hanga wal loltan hanga wal ajjeestan hanga bakka baay'ee nama jedha wanta maanniyyoo annaawwan akkasiitti jira maalittan jedhee Ayyuu fi Saayidoo kanatti kanan kaasee bye bye turtii gaarii viidiyoo kanammoo like share gochuun dagatinaa jedha turtii gaarii qabaadha.